nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii naguma waaqayyoof galanni haa ta'u egaa waa'ee aarii irratti yookiin immoo waa'ee dubbii irratti ergan barsiisuu jalqabee tureera bara lakkoofsa seeraa keessumatti 2016 macaafa tokko Ingiliffaan baasee Amazon irratti baay'ee gurguramaa jira. Principles of Conflict Transformation kan jedhu Google irraa Amazon irraa argachuu dandeessu. 2016 kan inni bahee jirra oolee ammarratti baay'ee gurguramaa jira. Moobaayilii keessan irratti aappii isaa e-book isaa daawunloodii godhachuu dandeessu $5 duwwaadhaanii. Ergasii ka'ee Oromoffaan baheera. Ergasii ka'ee keessa koo kan jiru namni 2,200,000 miliyoona 2 yoo hubate waa'ee dubbii irratti waa'ee aarii irratti barsiisuudha. Amma immoo peejii koo irratti Facebook iddoo garaagaraa irratti YouTube irratti viidiyoo gaggabaabaa gadhiisaan jira, barreeffama gadhiisaan jira. Kanaaf Pastor Dr. Mezgebu kan jedhu YouTube irra dhaqaa sarchii godhaati. YouTube koo sana subscribe godha. Maaliif yeroo hundumaa yeroo gadhiisu isin gahaa waan ta'eedhaaf akkasii yoo ta'e. Na deebi'ee immoo namoota biraatis himaa isaanis akkuma kana irraa baratanii irraa waan tokko buufataniif isaan gargaara waan ta'eedhaaf. Har'a waa'ee aarii duwwaatu hin ta'inii waa'ee walitti bu'umsaa ilaalame conflict waa'ee walitti dubbachuu waa'ee walitti bu'u namooti nagaan yeroo hundumaa walitti bu'u. Walitti bu'umsa nagaatu jira, walitti bu'umsa nagaan taanee jira. Namooti nagaan healthy people walitti bu'umsuma nagaa godhu. Kana jechuun maanni walii dhiisuu hin araaramu nagaa ta'anii wajjin jiraatu. Namooti nagaan taane garuu walitti bu'umsa hin nagaa miti waan ta'eef waliin dhiisanii walitti araaramanii balleessuu dubbatu. Abbaan manaa fi haati manaa walitti dubbatu, ijoolleen maatii tokko walitti dubbatu, maatiin ijoolleetti dubbatu, walitti haaruu isa booddee walii dhiisu. Akkuma ilkaanni keenya arraba ciniinu anan maroo darbee otoon appilii nyaadhu ilkaanni koo arraba naqutee torban tokko dubbachuun inni rakkise torban darbe dubbachuun inni rakkise afaan banachuulee nan dadhabe. Amma arrabi haasaa duwwaa miti nyaatuma mi'aayina isaa duwwaas miti waanduma dubbiillee haasaallee gala gaggalche jechuudha isinii galee. Nyaatallee yoo inni gala gashee malee ta'uu hin danda'u. Ilkaanni koo arraba koo miidhuu barbaade miti hojiidha sunis ilkaanni cufachuu dhufe arrabi immoo naannessuu dhufe. Garuu walitti bu'ani. Anatu mataan na dhukkubee na dhukkubaa ture malee stiil isaa walumaa wajjin jiru. Kanaaf walitti bu'uun mana tokko keessa jira, walitti bu'uun maatii tokko keessa jira, walitti bu'uun waldaa tokko keessa jira, walitti bu'uun biyya tokko keessa jira. Walitti bu'uun taanaan immoo ruummeetiidha. Ruummeet jechuun kutaa tokko walii sheerii gooneetu inni sun sanatti kaffalan kun akkanatti kaffala yoo walitti dubbanne abbaa tokko dhiisee deema walii eeggannee wal sodaa wal duukaa jiraanna jechuudha. Malee abbaan manaa fi haati manaa walitti dubbatu gatti godhanii walitti dheekkamuu danda'u, ijoollee walitti dheekkamuu danda'u, wantoonni hundumtu ta'uu danda'a, aaruu danda'u. Inni guddaan yeroo aartan faarsaa boqonnaa 4 yoo ilaaltanii kophaatti bahee jira yeroo aartan. Bakka kophaatti bahee yaadi. Kophaatti bahee ciisi. Halkanitti yaadi. Akkoo sanaan hin dubbatin. Sa'aatii 24 fudhadhu. Sa'aatii 36 fudhadhu. Sa'aatii 12 fudhadhu. Itti yaadi. Qabbanaayi. Yeroo baay'ee yoo namni waa tokko jedhe automaatikaalii amma fakkeenyaaf ija keenyatti yoo darbatan dafee ija keenya liphedha. Nun gaafatu ija keenya liphedhee rukutamuu irraa of eeggachuudhaaf. Yoo mataa keenyatti waa gadhiifame akka jenna harki nun gaafatu dafee as garuudhaaf. Aganatu dafnee utaalee kanaan jettanii deebisa. Kanarraa of eeggachuudha inni guddaan. Automaatikii kun dubbii darbachuu irraa yeroo aaru. Dubbii keenya qabannee environmentii sana namoota sana wajjin turuu dadhabne illee wookaawutu gaanee dhannee turree guyyaa ta'u guyyaa turree deebi'uu keenya wayyaada sanatti malee utaallee dubbiidhaaf deebisna yoo ta'e gaabbisaa fixachuu hin dandeenyu. Turree deebisuu keenyaan garuu waan gaabbinu hin qabnu dileeyii ta'uu keenyaan. Turree namni tokko isinitti aaree dubbiitti kan isa kana godhe yoo jedhan keessa hin jiru jechuu hin dandeessan. Dafnee deebisuu irraa garuu of eeggachuutu nurra jiraata. Suuta jechuudha. Aariitti suuta jechuudha. Dubbachuutti suuta jechuudha. Erga aarrees immoo dubbii sana deebisuuf dubbachuuf suuta jechuudha.
kan nu barbaachisu kan nurraa eegamu. Isa silaa yeroo sana waan baay'ee jennu gaafa iimeelii barreessutu suuta jechuudha. Feesbuuk irratti barreessutu suuta jechuudha. Akkuma nutti dhufee tararararara gaafa goonu viidiyoo makaratarra godhee erga gadhiisee booddee ayyoon diliitii godhe iyyuu namooti baay'een seef godhataniiru. Barreeffama kun namooti baay'een iskiriinshaat godhataniiru. Kanaafitu akka aarreen waa tokko miidiyaa irratti baane waa tokko namootaanis dhuunfaatti waa jechuurra of eeggachuun nurra jiraata. Dubbiin hin ijaaras hin diigas, hin cabsas hin fayyisas, hin ajjeesas hin kaasas. Namni foonii yoo du'e yookiin mootummaa yookiin jedhanii badiisa bara baraa gala. Nama garuu mooraalii isaa ajjeesuun ulfaataadha. Nama garuu san ijaaree gubbaan ga'ee booddee isaa waan hin taane asumne ajjeesuun ulfaataadha. Kaaraakter assassination jedhama. Fooniin nama ajjeesuun mara darii assassinationidha. Garuu amala namaa, jireenya namaa, tajaajila namaa, hojii namaa gaarii godhe ajjeesaa deemuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafitu walitti dubbannaa nama nagaa yoo taane garuu isa namooti nuun jiran isin dhiifnaa fi nus immoo dhiifama gaafana namooti nagaan sun nu dhiisu. Namooti nagaa hin taane garuu dhiisuun barbaadan siluma dubbii barbaadu waan ta'eedhaaf. Baay'ee rakkisaadha. Kanaafitu gooftaanii yeroo aarsaa dhiyeessuuf dhuftu nama tokko gaddisiisee tasaanaan waa irraa qabatan isa kana dhiisii hooqaawwatii gadi dhaqee dhiifama gaafadhu. Dura isaa wajjin fitti achitti si waliin galtan taanaan gara koo dhuftanii aarsaan keessan hin fudhatamu kadhata keessan hin dhaga'amu. Kanaafitu tajaajilli waaqeffannaan kiristinnaan dura nagaa biyya lafaa fuunee maasii oliin goona jira keenya. Biyya lafaa kana fuunee nagaadhaan keessa jiraadhaa eegannata dallaannaa fi seetana dhagaa jiraatanii fuudhanii dhimmi maatii ishee balleessan. Mana keenya fuunee maasii oliin goona mee amma danda'ametti nagaa godhannee jiran. Ilaalchi keenya jijjiiramnan waggaa haaraa jechuun kaalandarimti keenya jijjiiramuu duwwaadhaaf hin yaadina. Ilaalchi keenya jijjiiramuu baannaan guyyaan isuma kaleessaati isuma dheengaddaati. Minim wanta haaraa dhufe hin jiru diraamaa sammuu keenya irraatti malee. Kanaaf nuti ilaalcha keenya yaada keenya jijjiiruutu nurra jiraata. Waa'ee dubbii irratti gaafa dhufnu dubbiin carraa fida malee konfliktiin jedhamu walitti dubbachuun walitti bu'uun carraa fida malee badiidhaaf miti. Amma ilaalcha nama sadiitu jira karaa garaagaraa ilaalan. Warri tokko dubbiidhuma gaafa jedhamu konflikti gaafa jedhamu walitti bu'uun sunti gaafa dhufu inuma yaadda'u lafarraa badu bakka. Isaan bakka dubbiima lafa jedhamu dhaga'uun barbaadan takka ammoo lafatti hafuun qabu. Kan nagaadhaan xaxxaree tarree galee bareedee ciisu lafa awwaalaa duwwaadha semitarii. Sarratti maqaa namaa yeroo akkasii diyooni barreessan duwwaadha. Isin galee simbirroo hin iyyitii, bineensi garaagaraa hin iyyaa, gabaan hin iyyitii, konkolaataan lafumti caljedhee deemuu hin jiru. Maana dabartee konkolaataatti hafuufaa maal jedhaa bakka wanta meeqatu jira iddoo hundumaatti waca iddoo meeqatu dubbiidha wanti hundumtuu. Warri kuni gareen tokko gaafuma dubbii jedhan yaaddoo keessa galuu, sodaa keessa galuu, hojii isaanii yoo ta'e, maal isaanii yoo ta'e, waan hundumaa yoo ta'e limmi godhanii gadhiisanii sokkuu barbaadu. Mana isaanii, jireenya isaanii, ijoollee isaanii, waaldaa isaanii, maal isaanii limmi godhanii gadhiisanii. Lafa isaan dhaqanitti immoo dubbii hundumaa fooloo godha. Dubbii baqannee hin baanu. Takkaa lafatti baqannee baanuu hin qabu. Konkolaataadhaan maana dabartee dubbiidhaa yookiin waan tokko laayinaa biratti dubbiidhaa namni waan tokko takkaa hin hafu jechuu kooti. Takkumaa hin hafu. Baqannee kunii dubbii man barbaadanii guruupiin tokko kana baqatu. Haan dubbii mana jibbee jedhanii lafitti ba'an garuu hin jiru. Inni warri lammattaadhaa immoo gaafuma dubbiin dhufu wanta riizaaltii inni fidu ilaalan. Wuxeetii inni fidu ilaalan karaa barbaadan ajjeesanis ta'e du'anis ta'e haadha ishee dirqama godhanii buqqisanii gatuudhaaf isaan barbaadan. Nama dubbii fide haala dubbii fide sana hillemmi godhanii karaa barbaadan. Hidhuun isa ta'u, ajjeesuun isa ta'u, hari'uun isa ta'u isaan hillemmi godhanii konsikwensii isaa booddee jiru ilaalan. Namni waan facaase haafa. Namni nama ajjeese nama du'a. Namni nama hari'ate deebi'ee hari'atamu. Namni nama jibbe hin jibbama. Namni nama arrabse hin arrabsamu. Hamaadhaaf hama makaasa. Isuma facaase bakka hamsa waaqayyo. Kun divine principleedha. Amanuuf amanuu dhiisuu hin qabu kun. Samaayaawii higgeedhama. Hundumarratti. Galaatee boqonnaa jaarraa lakkoofsa torba kaara karaadhaan. Inni dogoggorinaadha waaqayyootti hin qoosamu. Namni isuma facaase fooniin kan facaase fooniin hafuuraan kan facaase hafuuraan hamaa jedha. Hundumarratti hojjetamu. Nama jaallatu taanaan hin jaallatamtu. Nama kabaju taanaan hin kabajamtu. Namaaf iddoo laatu taanaan iddoo isiniif kennamu. Nama arrabsu taanaan hin arrabsamtu. Nama tuffatu taanaan hin tuffatamtu. Nama jibbisu taanaan hin jibbamtu.
Nama jibbaa na jaalladhaa jechuun hin jiru. Nama tuffachaa na kabajaa jechuun hin jiru. Beefessoon kanaafitu warri kun konsekweensii isaan ilaalan karaa barbaade hillimmi godheen jiraadha jedhu isaan kun. Warra dura bakka lama dubbiin dhaabadhu baqatu. Lafti ba'an garuu hin jiru. Warri kun immoo karaa hundumaa nan balle takkaan danda'amu. Galagalee gaafantiniinsaa gaafa baakfaayirii godhu cidha keenya. Isin galee innaa kanaa fi isa kanaadha warri sadaffaadha. Isaanii karaa nagaa hiikuu barbaadu conflict kan isaan conflict is an opportunity carraadha. Namni waan garaasaa keessa dhokatee taa'utu godhee baasa yeroo aaru. Inni waan isin dhibutu yeroo manni gubatu alaarmiin iyya namni hundumtuu fire fighters warra adagaa duwwaatu itti fiiga malee hundumtuu irraa baqata. Abidda jenna danda'u kaa. Amma kee boombiin tokko yoo ta'e safara boombii kan dhaabatu hin jiru hundumtuu wal caccabsee baqata. Baqaan dho'e kaa dho'uu isa ta'e nama cidhaatu hin jiru. Warra dhaamsuuf balleessuu dhufan irraa kana. Isaan warri isaata dagaagun fire fighters jennu kuni solutionis akkamittiin akka abidda kana dhaamsan waan beekaniif akkamittiin akka waan sana qabbaneessa waan beekaniif inni biraan gara warraa fiiga. Karaa malee yoo ta'e indaa waan ta'eedhaaf hin baqata hundumtu. Kanaaf gaafa aariin garaa guutuu jedhu gaafa godhu isa garaa isaa keessa guutuu yeroo nachi godhu nama akka isaa tokko duwwaa dhufee kenna bakka. Bakka wal rukutuu dhufa, wal ajjeesuu dhufa, wal caccabsuu dhufa, gareetu uumamaa walitti nama. Inni biraan hin barbaanne garuu lafatti hiika. Kanaafitu gaafa dubbiin dhufu namni keessa isaa waan jiru yeroo baay'ee waan isin dhibu namni maalii walitti dubbatan anis nan barbaada innis hin barbaada waan sana. Egaa 50 gochuun nurraa ta'a malee abbaan tokko dhugaan barbaade argachuu dandeenya. Negosheet kan nu goonu kanaaf kan nu gidduutti araaramuun nurra jiraata jennu kanaaf isiniin jechuu gooti. Waan koomanii ta'e tokko irratti wal lolla yeroo baay'ee. Anaaf kun anaaf ta'a. Anaan hin nagalcha inni sun anaan hin nagalcha. Egaa waan akkasii gaafa dhufu common problem ati sana jettee kana jettee inni isa jalaasa hundee isaa dhiibnee sirra keessaa irratti situ kana jennaan kan situ kana jennaan jedhe hundee rakkoo sana hiikuu hin danda'u. Yeroo baay'ee kiimoti beektu waan isaan godhan mataan dhukkubanne yeroo inni antii peenii darbatanii nutti hin kennan yooma warra qoricha gurguratan ta'e maleessa. Mataan kun kan dhukkube maalirraa ta'e hypothesis sana ilaalu isaan naanna'anii coggaarraa irraati moo dhukkuba biraadhaan keessa jiruudha moo dhiiga tol ka'ee tarii maal ta'eeti moo jedhaniitu yeroodhaaf yoo liqimsanii kennan yoo mirmaraa biraa ajaju maalirraa dhufe kooziinsaa jedhanii. Isinii galee inni bakkeetti mul'ate suni isa keessaa sana antiipeenii itti laandi gadi qaba malee qabbaneessa yeroo malee hiikuu hin danda'u. Kanaafitu isa jalaa buqqisuu barbaadu. Kanaaf carraadha warra jedhan kuni maa inni walitti nu buuse. Amma maanatti buute maanatti dubbattee miti maa inni wanta sun isanas konsarni ta'a isa waan sanatti hin barbaada anis nan barbaada kana common problemiin keenya maa inni rakkoon keenya inni commoniin maa inni amma rakkoo biyya lafaa kana biyya keenyaa kana maal kana olaallee inni dhugaan barbaadamu lafatti feetu irra keessa arrabaan walitti bu'u walirra suruudhaan namni wal fixa. Inni barbaadamu irratti dubbatamuu irra jiraatu garuu hundee jala jira. Isa kan buqqisuun irra jiraatu isarratti kan nu mari'achuun dubbachuun irra jiraatu yeroo baay'ee. Kanaaf warri kuni waan komanii irratti waan walii galamee walitti nu buusu tokko irratti haasofneetu hiikatti laanna. Wanta walii galuu hin dandeenye immoo hin bushan rakkoon hin jiru. Waaqayyos yeroo keessatti hin hiika yeroonis immoo hin hiika. Har'a wanti nuun galle bor nuu galuu danda'a. Waggaa 10-15 booddee nuu galuu danda'a. Achi siqee nuu galaa hubachaa deemuu danda'e. Tarii inni tokko hubatee nuu hubachuu dadhabuudhaaf dubbanne yookiin immoo nuu hubannee inni biraan hubachuu dadhabuudhaaf. Har'uma giddii mucaaxinnoo fuutanii giddii mawwaagaatanii foon afaayyoo keessan hin duuti. Mucaaxinnoon gaafa walzattu garuu foon sanas barbareessina nyaachuu dandeessi. Darajaasee ilaalaniiti kan nyaachisaa deeman miti jechuudha. Isin har'a hubattan inni tokko turee hubachuu danda'a. Har'uma keessa namni hin ta'u. Ashaaraan keenya adda ilaalchi keenya adda lakkuun illee wal fakkaatti malee tokko miti. Isinitti nima lakkuun wal fakkaatti malee tokko miti ashaaraan see garagara. Isin har'a gartan namni biraan turee arguu danda'a maal akkuma keessan tokko himan bal jedhee argaare yookaan isinitti himu. Innaa kanaafitu warri kun warri sadaffaa sunii isas kan dubbachiisu anas kan dubbachiisu waatu jira. Yookaan giruuppii ta'es giruuppii sanas wanta dubbachiisu waatu jira. Mee ajandaan yeegaaraa ta'e waliin galchuu maayin. Wanti nurratti walii galuu dadhabne immoo isa qabu.
isa daba yoo kana dhiibni emooshinii maangaane loojikii namaa loojikii ilaamma sammuu kanaan yeroo baay'ee mirgaanni duwwaadhaan yaadna yoo ta'e pal jedha morma kana qabate dugda kana qabate yeroo dubbii irraa qabbanuuf nu garuu bitaacha kana ayyaana inni kun loojikii qabata foorheedii kan dhufe loojikiidha. Amma mee environmentii naachaa fudhatanii yoo ilaaltanii krokkodaayil naachaa fudhatanii yoo ilaaltanii kanaan kan inni yaadu waan ta'eef environmentii yaardii naachaa keessa dhannaan leenci dhaqee gafarsis dhaqee arbis dhaqee himatu taalee cuffata moo dhiisuu miti bafeessum nagaan bira leenci humnaan galagaleen ilaalu maa isin gafarsis galagaleen ilaalu arbi gare inni kun lafuma isaa dhannaan dubbii daruu hundumaa godha bakka achi kee bishaan keessa fudhatan nama sarge maalis arge yab godha roobii kan jedhamu duwwaatu dhaqee caccabsee isarraa haree bineensota baay'ee baasa malee an baay'ee animaal kingdom ilaaluun jaaladha. Naacha dhaxxanii bakka waa'ee beelewaa nyaachuun miti ciiruma karaa sana namni tokko darbu kanoo bakka sammuusaa dubbiidhumaan kan guute godhachumaa utaale waan isin bufilleen baqataaf nama yoo itti bu'anitu galagalee hidda maleessa inni kun bira darbuu hin danda'u aagaa namoota tokko tokko bakka laqe mi'umaan utaalaniitu bakka waanuma tokko dhufu caccabsi nima balleessan inni warra utaalantu jira. Hamoo kan ta'an yaada isaanii tamoodha machee namni hamaa miti namni waaqayyoon fakkaata yaada isaanii hamoo kan ta'e caccabsuma kan barbaadan jira yeroo hundumaa miiraan imooshanii maduwwaadhaan imooshaniin gaariidha gammachuudhaaf gadduudhaaf ba'uudhaaf waaqayyoon nuu kenne gaariidha aaruudhaaf garuu waan hundumaa gara dubbiitti gaafuun imooshanii dawwaa tokko hiikuu dandeenye dubbii hafuunee balgoona maleessa kanaafitu bullee dabnee haasa'uu dhiifnee tasgabboof neeti kan nuti haasa'uu nurra jiraatu loojikiidhaan bitaachaan. Sammuu keenya kana ayyaanne loojikii fudhanneetu loojikiidhaan fudhannee yeroo aayidiyaa irratti yaadatti walii galuu dadhabnutu isa walii galuu irratti immoo walii gallee wajjin jiraanna waan ta'eef wanti lolleetti nu geessu hin jiru. Garuu nuti dafneetu maal taanaa utuu ganaa dubbisa dhugaa biraan ga'een miiraan utaallaa waan taaneedhaaf dubbiin waan tokko tuunii kamiin bara fixa. Boris sanuma miiraan aaranii utaaluu dhufa dubbisa dhugaa hundee bira ga'uu namni ga'uu hin danda'u. Kanaaf warra sadaffaa kun akka warra jalqabaas dubbii gadheedhanii baqatan miti akka warra lammaffaas immoo haala caccabsanii achiifne balleessanii tokkicha maal godhan hin danda'amu. Namni nama ajjeesee fixuu hin danda'u. Isin galee namni nama caccabsee fixuu hin danda'u. Al tokkotu yeroo sana canqaa jira gara waggaa 20 fuulduraa obboleessa tokkoon qomoo biraadha. Isiniin ciraan qomoo keessan fixuu jedheetu fokkora obboleessa tokkonaan akkuma carraafu namni tokko lama malee dhugaadha fixuu hin dandeessan hin bannu waan biraa dubbachuu hin danda'u ajjeesuu danda'u waan ta'edha. Hin bannu garuu tokko lamatu dhokatee maafa malee hin danda'amu. Kanaafitu hundumaa hidheen hundumaa ajjeesinu caccabsee fixa jechuun hin danda'amu. Baak faayir gaafa godhu garuu deebi'ee mata facaasin nu waamsa waan ta'eef gareedha. Akkasanas miti loojikii yaaduun kanaaf gaarii warra sadaffaa'uun garuu rakkoon kun jijjiirama fidaa. Namni garaasaa keessa waan dhokatee jirutu gaafa aaru baasa waan ta'eedhaaf waan isa galchu waan isa laallatutu yeroo aaru sana baasa kan kooti na galchana ilaallata jedhe waan ta'eef inni kunis akkuma kana jedhe waan ta'eef mee komanii kan ta'e kan walii ajandaa walii keenya kan waloo koman rakkoo keenya kan ta'e sana hiikan isirratti walii galuu dadhabne immoo hin bushan kiristaanotaan waaqayyoon kadhanna waaqayyotti yaalaan yerootti laanna yeroon waa hiika waaqayyoos immoo yeroo keessatti hiika isa walii galuu irratti garuu dubbanneetu gar tokkotti dhufu nama jedha. Namooti nagaa, namooti hubatan, namooti ogummaa qaban, namooti gora liqimsan. Kana malee yeroo hundumaa akka waabee jechuudha. Waabeen amma dammas hin baasu. Gaashaanis nama hedduutu yoo jedhaa oolti maleessa. Kannis garuu damma baastee gaafa hedduutus gooti. Dhiitessiti cilgootee hiddite. Kanniisaati. Damma warra hojjetan. Sinii galee nuti ijoollee waaqayyooti. Waaqayyo sinaa eebbisu. Mana keenya keessa dubbiin jira. Nuuf ijoollee keenya gidduu dubbiin jira. Waldaa keessa dubbiin jira. Hawaasa keessa dubbiin jira. Sinii galee qomooma keenya keessa nu gidduu dubbiin jira. Biyya akka waliigalaatti dubbiin jira. Biyya lafaa dubbiin jira. Lafti dubbiin hin jira jiru. Aariin immoo dabalaa deema bara dhumaatti. Dubbiin immoo dabalaa deema. Garuu lafitti baqatanii jalaa ba'anis hin jiru. Deebi'ees immoo caccabsee waan balleessa jechuun hin danda'amu nama waan ta'eef hamma nama taanee jirutti qaayeltu obboleessa Abeeliin ajjeese obboleessa irratti ka'a. Haadhota irratti ka'a. Maatii keetti gaafa jiraannu
ilaalcha abbaa manaa fi haadha manaa garaagaraa waamu tokko mana tokko keessa jiraatanii. Kanaaf dubbiin takkaan dubbachuu hin dandeenyu, takkaan haarachuu hin dandeenyu. Inni hambisna jechuus hin dandeenyu. Kana ragaan eelzeedha. Aarii irraa aarii hambisaa miti. Boris haaruu dandeenya. Garuu hammuma akkuma har'a lama carashaa goonee jecha hin taane darbannee balaa mabuufnee nama manaa caquun maal jechuu yeroo sana bakka nama sirriidha jedhee yaada. Isuma duwwaatti mul'ata wanti hundumtu. Jireenyi isaa akka nama maraqqanee ta'a waan ta'eef bakka zarraaf jedhee akka nama hin finne duwwaa of eeggattu isheenis. Inni sadaffaa karaa filatamaadha. Rakkoon dubbiin aariin wanti fide suni waan baay'ee barbaachisaa anaanis nagashu nama sanas waan gashuudha waan ta'eedhaa fi waan walii gallu irratti kabajaan wal kabanyee anis waaqayyoon hin fakkaadha anis waaqayyoon fakkaata. Waa'een barumsaa kun waa'een qabeenyaa kun erga dhalannee kan itti dhufneedha. Wanti hundumtuu wanti lafa anaa ilaalamu miti. Nama jechuun akkasumatti waaqayyoon fakkaata. Waan biraa miti qullaa dhaalate qullaa isaa deema namni. Waan bakkee barumsaan qabeenyaan bifaan maaliin namni hundumtuu waaqayyo itti fakkeessi uume. Waaqayyo immoo eenyuun hin jiraachisa. Waan alaan argamu miti namni kan inni wal caalu. Waaqayyo wal qixxeetti nu kaayee wal qixxeetti nu ilaala maqaan isaa ulfaatu. Kanaafuu namni hundumtuu hin kabajama kan tuffatamu hin jiru. Namni nama tokko tuffate yoo ta'e of tuulummaadha. Of tuulummaan immoo kan seexanaati. Inni immoo gara gadheetti geessa kan hubachuutu nurra jiraata. Waaqayyo sinaa eebbisu kana sadan keessaa gaa nuyi tokko taana yookiin tarii dubbii arguma argine warra baqannu taana yoo ta'e baqannee hin baanu ofumaa jireenya keenyatti waan tokko hin hiikin maal jenna malee tokkichumaan caccabsinee fi dhimma balleessina hojjenne kunis dogoggora. Isa sadaffaa ta'uutu nurra jiraata. Hubannee kun carraadha namni waan keessa isaa habaasu na jaallachuuf na jibbuusaa habaasu waan itti dhaga'amu habaasu yeroo namaa soomuu dhaggeeffadhaa malee bakka deebii koo laadhattanii masa keessaniitiin hin qophaa'ina yaada isaatiif an deebii laadhattaniitiin mormuudhaaf garaasaa namni keenya bukkee naannaa waan ta'e waan garaa sin jibbasa jedhu sin jaalladhasa jedhu sin tuffadhasa jedhu sin kabajasa jedhu waan garaasaa erganni fixee booddee isin immoo waan namni sun jedheef dogoggoraa hin deebisinaa dogoggoraan hin sirratu yoo akkas ta'e waaqayyoon wajjin hin jiru. Namni tokko dogoggora godheef dogoggoraan goonu. Namni tokko balleesseef hin balleessinu. Karaa sirrii deemna eenyu yoo dogoggoreeyyuu waaqayyo warra karaa sirrii deemanii wajjin jira. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa. Boris yoo ta'eef taanis yoo ta'e immoo akkuma kanatti fufneetu ilaalaa deemna. Namatti mittiin deebisaa dubbiidhaaf. Dubbiin inni duraa yaadumaan wal dhabuudha. Namni ayidooloojii irratti gaafa wal dhabu maaliif amma wal ajjeesamu wal lolutti deema. Agriituu disagrii godhee yaaduma irratti gaafa walii galuu dadhabu hojiin hojjetu yaada garaagaraatiin itti miti wajjin deema. Karaa nagaadhaan adda jiraachuu danda'a. Inni sunis giruuppii isa ta'u wajjin kun giruuppii by the way tokko ta'u jechuun cafalla qabnee ma yuunifoormii ta'u jechuun miti koman goolii tokko qabannee giruuppii nuu ta'e wajjin immoo jiraachuudha kun rakkoo hin qabu. Tokko taanee booda cabsannee deddeemuudha gadheen iyyuu malee wal jibbaan. Ganaa yaada irratti gaafa wal dhabnudha dubbiin. Conflict of ideas. Nu yeroo sana hiikuu dadhabneetu wajjinumaan wal sukkumaa jiraannee wal immoo nu yaada sana abbaan tokko dhufu taanaan borbooddee maal ta'a jedhee dho'aka. Namni tokko miiraan akka naachaa siniin jedheera buu gaafa jedhu inni lammaffaa amanuu cirakeen balleessa deetamasi balleessu biraan hafu jechuudha. Akka ittiin immoo dubbiin ni qabu. Kanaafitu jalqabuma yaada ayidooloojii qabannee jirru galma duubaa keenya jirru galma sana irratti walii galla yoo ta'e rakkoon hin jiru. Viizhinii keenya irratti walii galla yoo ta'e rakkoon hin jiru. Tarii karaa miishinii ittiin bakka waan sana geenyu duwwaa irratti wal dhabne rakkoon hin jiru. An karaa nu badhe karaa kanan bakka hin gahu yaadan immoo karaa hubate karaa kana bakka hin gahu komaan goolii garuu qabna rakkoon hin jiru. Garuu mul'ata irratti adda ta'aniira taanaan galma keenya goolii keenya adda taanaan baraan walii galuu hin dandeenyu. Dhufumaa tarii yeroodha wal duukaa hiriirra maleessaa. Isa kana immoo namni gaafa aarii baasa. Gaafa dubbii baasa. Kanaafuu nama kan isin bartan yeroo sanaadha malee yeroo nagaa miti. Yeroo nagaa hundumtuu nagaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa. Waaqayyo ogummaadhaan isin haa guutu. Waaqayyoon ogummaadhaan hunduma keenya haa guutu. Isattaan immoo turre walii wajjin ilaallaa kun kutaa 13ffaadha.